ke kudalama toko darbu toko si dubisa toko darbu toko si dubisa asgaragal ya kolole asgaragal wale mahalo anisa jida yuka galu lahana rida kehla gara ya bahala koko alfinate magahalle nambo alfinate magahalle nambo abina ke mahalana ma tira gadi hada ya mara gadi hada ya mara gadi hada ya ma tura gadi hada ya mara gadi hada ya mara gadi hada ya ma kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kaasuu Showaa akkam jirtu? Nagaa jirtanii? Nageenyi keessan akkam jirtu? Fayyaan keessan warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis akkam fayyaan jiruun oolmaa turtii bultiin fayyaadha miti? Nutis nagaa jirra. Baga nagaa fayyaa taatanii roobsaa kan nagaadhaan nu eeddan isin jechuun jaaladha. Akkam jirtu? Baga ayyaana qaammee yookaan immoo ayyaana bara 2018tiin illee isin ga'e isin jechuun jaaladha. Akkamii warri shamarranii qophiin ayyaanaa qophiin qaammee akkam wadaajii dhungachuuf qophooftani miti? Bara darbe yoo tana waa'ee ayyaana qaammeetiif warri qunnii buqqifattan qunniin safara keessan hin jirre qunnii isinii buqqisaa hidhee isinitti maan ture? Warri mooyyuu qunniin baadiyyaa jirtan qunniin dhabdanii qunnii buqqifadhaa isiniin jedhee ture. Wadaajii isin dhungattu warri wadaajii hin qabne immoo wadaajii baafattu isiniin jedhee miti? Barri kunis immoo dhufeera ka barri zooree dhufa waan ta'eef barri zooree dhufa nama matachi ta'a malee barri zooree dhufa jechuudha. Kan nu biraa dhabame hin dhabama. Kan nu wajjin kan darbe hin darba baratti mitire hunda gongores dhiifama. Kanaaf barri kun akkam barri 2008 kun maal fakkaata? Seennee irra waan ta'eef yaa tokko hin jenne Paagumee keessa jirra jechuudha. Paagumee guyyaa 4 ji'a 13ffaa jechuudha. Ji'a mataa fi dandeesse qabdi waan taateef 5 qaammee tuni. Kanaaf akka carraa ta'ee waan tokko siniif immoo bara haarawaa kanarratti siniif qabadhee dhiyaadheera. Maalidha inni warroonni akka tanaan dura gara keessatiinis bal'atu dubbisaa turtan jirtu. Mana jireenyaa barbaannaa warroonni biyya alaa jirtan jechuudha. Warri biyya keessa jirtanis mana barbaannaa warroonni jettan jirtu na gaafachaa turtan jechuudha. Kanaaf kaan asaa jiru boodatti aanna. Manni kun kaaree 279 irra jira. Isa saarvizii kanaan jechuudha. Baay'ee iddoo namatti toludha bootanii. Naannaa kanatti maabiraatiinis dhiyaatee kan jiru. Kanaaf namoonni akka carraa taatanii mana gara keessatiin bal'atu gaafachaa turtan manichi kanaa jechuudha. Manni biraas jira. Isin erguu hin danda'a. Rakkoon hin jiru waliin hojjanna. Manni biraas jira. Waraabee isin erga jechuudha. Anumaa rakkoon qabu. Kanaaf warri itti boqonnaa nu barbaachisaa hin barbaannaa warroonni jettan manni kana viidiyoo kana laaltanii shorkoppilitti gootanii gara keessattiinis nu dubbisuu hin dandeechuun isinii jedha. Sanirraa kanaaf immoo keechallee seennee waan tokko ilaaluun hin danda'ama. Keechisaa lishoon galee jira. Lishoo osoo hin taane harmaataadhaan xumurameera jechuudha. Kanaaf waan keessa jiru immoo wajjumaan laallaa jechuudha. Kanaaf walitti deebina. Manichi isa kanaadha. Balbala baneera. Kanaaf warri keessa hin jiru. Mucaanii as hin jiru baadiyyaadha. Keechisaa lishoodha jechuudha. Chaakinis hin godhamne. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Manni balbala lama qaba. Kuni saalooniidha. Yaa waan tokko kan namni keessa kan jiraanne namni waa keessa naqachuun dirqama miti. Mukuma akka qoraanii maal kana keessa naqatee mucaanii. Kanaaf kana jechuudha. Baay'ee iddoo bootaa namatti toltudha. Manni kun bara darbe ijaarame 2017 naannoo fulbaana ture ijaarame. Keechisaa lishoodha jechuudha. Keechisaa lishoon galee jira. Kanaaf warroonni barbaadan mana kan akka carraa taatanii namni barbaadan kan jirtan jechuudha. Gara keessatiinis nu dubbisuu dandeessu. Kana fakkaata jechuudha. Xiqqoo keechisaa maabiraatiin ibsine dukkanaa.
Kanaaf kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf warri mana barbaannaa jettanii dubbachaa turtan bitachuun hin danda'ama. Kanaaf naannoofti illee naannoon iddoo kanaadha. Iddoo baay'ee namatti toludha. Iddoo baay'ee namatti toludha. Manneen hin faarfamee kan jiru jechuudha. Gibbii yaa'u qorqorroo fuulduraan naqee malee cinaa gara naatiin qorqorroon goone. Kanaaf kana fakkaataa jechuudha. Namni akka carraa taatanii warri barbaadan gara keessatti nu dubbisuu dandeessu. Rakkoon jiru wal bira jirra. Waagaan isaatti illee mooyyuu waagaa baay'ee kaaree 200 fi lafti duwwaa meeqaam 500 haga 600 lafti waldaa kan ittiin bitamaa. Kaartaa ayyir kaartaa qaba. Waagaan isaa 950 waamamaa kan jiru. Kanaaf yoo wal bira geenye immoo xirriidha waan ta'eef tandaraaddaruu dandeenya. Warri barbaadan na dubbisuu dandeessu jechuudha. Gara keessattiinis baluu wajjin haasa'uu dandeessu. Immoo bilbilaa wal arguu dandeenya. Guyyaa dhuftan immoo bilbila keenya qabatanii lakkoofsi keenya bilbilaa isiniif asirratti katabna. Kanaaf immoo viidiyoo kana laaltanii dhiisuu qofa osoo hin taane warroonni bitattaniirtu. Warri hin bitanne immoo dhugaa waaqayyoo namni baay'ee ni galateeffata. Maaliif waan hin taane illee immoo iddoo hin taane illee nama hin geessu. Waanuma humna abbaatiin deemu. Mana kanas miti. Mana kana oliitis kan garafamee waan hunda eeggatee shintibeetiin qophaa'ee. Kunis shintibeetii qaba garuu waan hundi isaa dhumee qophaa'ee istaayilii ofii kan eeggate illee jira. Garuu akka humna namaatiin deemaa jechuudha kun. Sadarkaan mana miliyoona 4 kan bitamu jira. Miliyoona 2 tuqaa minaaminaan kan bitamu jira. Miliyoona 3 maal kan bitamu jira. Miliyoona 4 kan jedhamu manni jira. Kanaaf mannoonni of danda'an mataa fi danda'an mannoonni gurguddoon illee jiru. Kanaaf mana kanaa miti mana kanaa olii tan barbaade. Gibbii kana keessaa immoo waan baay'ee jira. Laal muuziin jira. Muuziin beektu baala isaa mul'achaa jira. Paappaayeen jira. Bunni jira. Abukaadoon jira jechuudha gibbii kana keessa. Inni cinaatti jirtu sun immoo kushiinadha. Kushiinadhaa fayyadamaa ture. Kanaaf kana jechuudha. Kanaaf warroonni barbaadan nu dubbisuu dandeessu. Barri kun immoo bara haarawaa waan ta'eef waan haarawaa jechuu qabna. Isinis nama haarawaa ta'uu qabdu. Bara ba'aa 2017 baanne waaqayyo nurraa cabsee jira waan ta'eef 2018tti dabarree jirra. 2018 immoo bara waliyyaan bara kan hojjannetti milkuuf waaqayyo nu haa gargaaru isinis haa gargaaru jecha. Kanaaf warroonni barbaadan nu dubbisuu dandeessu. Gara keessattiinis na dubbisaa. Imoodhaanis na dubbisuu dandeessu. Teelegiraamiidhaanis bilbila kanarraa na dubbisuu dandeessu jechuudha. Bilbilli lakkoofsi bilbilaa koo isiniifan ergaa. Bilbila lamaanuu isiniifan ergaa jechuudha. Akka carraa taatanii immoo warri biyya ormaa yookaan immoo ala jirtanii isin garuma teelegiraamiitii fi imootiin nu dubbisuu dandeessu. Yookaan immoo maatiin keessan jiraachuu danda'a waan ta'eef maatii keessan nu ergisi. Maatii keessan ergitanii maatiin keessan dhufanii isin ilaaluu danda'u jechuudha. Nama baay'eedhaaf dhugaa waaqayyo manni kun mana isinitti agarsiisa mana sanii. Tana dura fakkeenyaaf hin beektu firee nyaatamu. Fireewwan kunniin amma firee nyaatamu. Paappaayedha amma kunniin. Paappaayeen hin jira. Yaa mul'ata. Inni kun immoo maal jedhama maqaan isaa muka kana. Harkaa badee dhiifama dhugaa waaqayyo munni kun jechuudha. Munni asitti argitan kun maal akka jedhamu maqaa isaa harkaa badee. Zayituuna. Zayituunadha. Inni kun immoo abukaadonis kun cinaa kanaan jira. Hin beektu jechuudha. Kanaaf kaaree 279 jechuudha lafti guddinni isaa. Kana fakkaata. Kanaaf warroonni barbaadan bitachuu dandeessu. Itti bohaaruu dandeessu. Itti boqochuu dandeessu. Isiniin jenna manneen gurguddaa manneen baay'ee bareedatu naannoo kana jira. Kanaaf immoo isin ittiin bohaartanii akka carraa ta'e mana garafamee tokko asirraan jechuudha. Duuba kanarraan ni mul'ata miti. Bakka kushiinaa kana mana garafame tokko manni isteeppii kanarraan yoo goshi baay'ee hannoo jechuun lebaadhu ni mul'ata miti. Manni garafame tokko duuba kana. Mana kana tanaan dura viidiyoo isin hojjedhee ture miti. Manni kun viidiyoo hojjedhee torbee oduu guutuun dhugaa waaqayyoo nama biraatiin dubbadhee nama biraatiif dubbadhee namichi sun xiqqoo maallaqni isaa ga'uu fi rakkoon qabu namaan si dubbisaan namicha siif hin dubbisa gatiin eeggachuu danda'a. Waan wayii kennitaafi jedheen walii gallee namichi xiqqoo laafina waan qabuuf duubatti deebi'ee namni biraa qacarraa ta'ee viidiyoo dhumaan argatee walii bilbilee 950 kaaree 200 mana luukii 53 bitatee jechuudha kaaree 200 namichi. Kanaaf carraatti fayyadamuun immoo waan guddaadha. Kanaaf barri kun immoo bara milkiiti waan ta'eef mul'ata fuuldura keessanitti
abjuudha waan baay'ee argaa jirtu. Maaliif barri kun bara jijjiirrate waan ta'eef bara jijjiiraa kana keessatti immoo namni hundi waan jijjiiraa wayii hojjechuun dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen biyyaa baatanii biyya ormaatitti badheetti akka malee mana namaa keessatti yookaan immoo badheetti rakkoof cinqii gadadoo adda addaa ergaa jira. Maaliif tokkoffaa maatii kiyyaaf mana ijaaruu, lammaffaa mooyyuu anis ofii kiyyaa mana ijaarrachuudha jedheeti kan biyya ormaatitti deema. Kanaaf immoo Waaqayyo sin milkeessa, hin milkooftu. Barri kun bara milkiiti waan ta'eef wanti hundi nurraa cabaa. Kanaaf lafaa fi bakka jirtanitti Waaqayyo keessan kadhachaa. Soomaaf tsalootii keessan godhaa. Amantaa kamiin jechuudha. Amantaa kamiirrattuyyuu sagadaa Waaqayyo keessan kadhachaa. Waan hojjetan immoo Waaqayyo keessa isiniif barakaa buusa waan ta'eef kanaaf mana kana ilaalaa, sheer kompiiliit godhaa, waliif dabarsaa. Kan bitattan immooyyuu akka carraa taatanii warri bitattan namoota hin bitanneef itti himaa jechuudha. Warri akka carratee yeroo baay'ee ijoolleen dubartoota mana madaamii keessatti kan dabarsitanii galgala yookaan immoo wanta tokko kan laaltan jechuudha. Kanaaf yeruma laaltan sanitti namoonni akka carraa ta'e immoo yeroo maatiin mana xiqqaa keessatti galee boqonnaa qabu jira guyyaa guyyaallee. Warroonni sunniin immoo jechuudha mana kana dabarsitanii fi akka isaan bitatan akka gargaartan siniin jechuun jaaladha. Kanaaf dhugaa mooyyuu gara biraatiin baay'ee guddaa kanan isin galateeffadha. Viidiyoo keenya baay'ee tokko nu guddisaa jirtu. Guddaa galatoomaa. Bakka dogoggorri jirutti immoo dogoggora akkanaatti jira baluu kaasu. Dogoggora akkanaa qabdu jedhaatii nu sirreechaa jirtu. Guddaa galatoomaa isin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana immoo laaltanii dhiisuu osoo hin taane walii dabarsaayii. Namoonni bitachuu barbaadan 950 yaamichisaa. Gatii wal bira geenye waliin haasa'uu dandeenya rakkoon qabu. Laalaa yoo isinii ta'e kan biraas lakki kanaa miti. Kan biraan jiru yoo jettanis guyyaa boruus haa ta'u har'as haa ta'u viidiyoo kana immoo gadi isinii lakkisa waan ta'eef yeroo barbaadanitti na dubbisuu dandeessu. Kan biraallee waraabee isinii erguu ni danda'a jechuudha. Kanaaf laaltanii dhiisuu osoo hin taane sheer olii godhaa. Sinan jaaladha. Barri kun bara nagaa, bara gammachuu, bara jaalalaa, bara kabajaa, bara wajjanneetti milkoofne. Bara immoo biyyi teenya biyya haraaraa taatu. Inni kun nurraa dhaabate bara dhiigaan dhiqamuu dhiifnee bishaan hin dhiqamnu. Waaqayyo nu haa godhu isiniin jechuun jaaladha. Haraarri biyya keenya keessatti haa dhufu. Itoophiyaan Itoophiyaa durii haa taatu. Fayyaa ta'aa. Fayyaan faayaadha. Oromoon nagaan na jiraadha. Oolmaa gaarii ayyaana nagaa isiniif haa ta'u. Walitti deebina. Waa'ee ayyaanatiifis immoo viidiyoo gabaabduu wayii qabadheen isinii dhiyaadha. Horaa bulaa deebanaa.